Ijatti ishee cangalaase qaaqabe. Adee ishee. Barbaree fashaboo. Barbaree fashaboo bishaan waa daffisee jechuudha. Oo adabshichi. Labbii jechuudha. Akka sirriitti itti yaanii itti dhaga'amu. Kaampaanii gaafa hojjetu rabbi guyyaa takka bichaa hojjete. Guyyaa takkitti saniinu du'eerumaan argama bakka. Hin hojjedhu jedhe maali? Ani aayidii dhuunfaa kiyyaan hojjedhu yookaan bineensi alatti naa nyaatu jedhe. Anatu fidee namni kufanatti qaba malee isatti miti kan qabu. Ishiin jedhee tokko jedheen ijoollee re'oota kiyyarraa birrii walitti fuudhee diraamaa 8,000 wayi ijoollee irraa fuudheen injira abbaan aayidii irraa hojjisiise illee mucaan nan beekaa isatti irraa hojjisiise itti kennee in hojjetate aayidii san aayidii dhuunfaa ofii hin baafate mana jaasa ammasitti karaa ji'a 4 ji'a 4 kana mana majaasatti taala. Hojii akkanatti qubaan hin tuqu. Haa amma gaata as keessatti jalqaba diraama 10,000 ergitee booda 10,000 Dubaayitti fuutee amma 8,000 baaftee taa diraama 28 ta'eera jechuudha. Aywa. Amma kazaan. Mana jaataa ciisa. Mana jaataa. Natu kaffala dhugaa dubbachuu keessaa fuudhee kaffalaree silaa hojiin hin hojjetu. Amma aayidii sanis fudhatee hojii hin galee ji'a tokko hin hojjetaa hin baa. Ji'a tokko hin hojjetaa hin baa. Ji'a tokko hin hojjetaa hin baa. Ji'a tokko hojjeta laa amma maaliif aayidii dhuunfaa ofii qabu waan ta'e jennaan. Hojjedhu hojii gadi jedhiiti hojjedhu birrii namaa ni jira birrii namaa kaffallaa ijoolleen na jeeqaa jiranii jedheen. Gaafan akkas jedhuuni intini hin jenneen ittiin dhagaamne isatti. Wanta itti dhagaame tokkos hin qabu yaani inni kan yaadu waa biraati malee jireenyaa miti kan yaadaa jiru. Ishiin jedhenan dhiisee gaafa ijoolleen na cinquutti gattee jechuun manan qaban immoo calqabasaa galata waaqayyoo nan hojjetadheen jira calqabasaa manan qaba. Manan qaba. Dura isaati lafa abbaa kootitti ani ijaarradhe. Abbaa kootutu maal jedhaa duriyyeen gandaa harkaa nyaata jedhee gixxin godhee gurguree obboleessi kiyya birrii abbaan koottiin gurgure san birrii sirraa fuudhee kara biraati nama biraatirraa naa bite mana laa. Duriyyeetti irraa nyaata jedhee abbaan kun daddafee mana kiyya san gurgure maaliif intini jedha waan ta'e jennaan. Ishi kazaan achumaan kana jedhee mannan dhiisee mana kiyya san silaa kan kooti waan ta'e jennaan gurgurtu malee obboleecha koo silliskeetuman qabe as taa'ee Itoophiyaatti. Gurgurtu malee sababni mana san gurguruuf maalire? Birrii ijoollee sunarra jiraani cinqiin barbaadu waan ta'e jennaan nan kaffalaa gurgurtu malee. Michaya maal taateen hojjetaa jirta bakka hin barbaadu naa gurguru. Qabeenyuma biyya keessatti horachuu hin barbaadu hin jedheen obboleessa kiyyaan jechuudha hangafa kootii naaf haa jiraatu. Naa gurgure. Gaafa gurguru waddanyaa tiyyana bukkee hoo jirti. Diraama 8,000 irraa fudhadhe. Mana miliyoona tokkoon gaddeebisee 600,000 gurgure. Naan fudhee Riyaa koorraa nan fudhee firrii ijoollee sanaan kaffalee kennee fitanan mana san ishii dhaqee yaaree kenneef jechuudha. Ishiin illee galtee mana san. Gatii kaffaluufi gatii liqqeeffatte san. Aywa. Nan dhiise kaa. Ishiin illee galtee farramattee mana san illee farramattee obboleessa kiyyaa walii galtee jedhu maqaa obboleessa kiyyaatii waan jira waan ta'e jennaan obboleessi kiyya farramee. Waraqata ishii san kenneef yaani. Si galee? Nagaa maara miti? Itti fufati hedduun. Hedduun aan sin dhagaani turkiin dhaqabuu barbaade malee hedduun itti fufatan mana dhagaa. Ookee akkasis ta'eetiit immoo ammas immoo lafa wayiitu jira. Lafa sanii lafti sun immoo miliyoona 2 oli malee miliyoona 2 gadi miti. Inni illee kanuma kan koodha.
nagaa artamiti tokkoma. Yaa dudubbadhati nan dhagaa yaa si dhaggeeffachuu jira dudubbadhati. Dhugaadha kasaan irratti mari'adhe maaliif obboleessa tokko qaba isa biratti ijaarrannu bakka silaa hojjetaa jiraan jedheen jedhe maallaqa galchisira lafa keeti amma kaa intin innis dhufeera jijjiiramni dhufeera amma biyya Dubaay gahamee jira waan ta'e jennaan karatti argatamu qabu waan ta'e jennaan sii galee. Jijjiiramni dhufee nan galchu waa'ee lafa keetii nan galchu jedhee maal akkamittiin silaa nuti tokko waa'ee lafa keetii nan galchittaa garaagarummaa qabna moo'ii nutiin jedheen. Nan galchu abbu'ana eessatti si beekayyuu jedhe malee dhugaa rabbii siin jedha bara. Waan an amma diraamaa wayyaa haasaa jiru fakkaata miti. Qabatamaan haasaa jiraan maaliifi ani nama tokkotti gaafan itti haasa'u ragaadha nan haasaala. Haadha kottu gaafan haasa'u sagalee waraaba. Jedhe nutis ragaa qabna. Azaan isiin jedheen nan dhiise naa deebisuu didee guyyaa muluun gaafadhee azaan nan dhiise bakka nan calliseetuma nan dhiise dhuma asisirumaa maalumaaf na caqacaqtaa jedhe kun cikkichikii sin jedhamu haasaa malee maaliif na caqacaqta midhaamineedha lakkanis caqacaqaan jiru si gaafatan jira malee jedheen ayi indoomsirumaayyuu jedhe indoomsirumaayyuu atis jireenya kee jiraadhu anis jireenya koon jiraadha jireenya koo keessaa bahi jireenya kee keessa hin baa jedhe akkam bakka akkanumatti jiraachuun barbaada maal si badhe homaan hangoon ishii maal sitti balleessu homaan itti hin balleessine deemi yerumii jireenya kee jiraadhu ani mooyyuu fataa hidhee qeerroo ta'een jiraadha jedhe tigalee ishi akkam akkanuma bakka yoo barbaadde bilookii si godhaa yoo barbaadde bilookii na godhaan jira akkasii eekkan ishiin jedhee mannan callise eemoo waasaappii teelegiraamii feesbuukii maadirishuu magaalaa bilookii ala gadi nageeche boo ticitaan ishiin jedhee nanuman dhiise dhugaa dubbachuu fi maaliifi hiriyoota tokko hiriyaa isaatii tokko immoo akkuma obboleessa isaatii ilmeessuma isaatii nan gaafachiise asirraa gadi na bu'i jedhee mucaadha singalchu waa'ee kiyya singalchu mataa kootirraa gadi bu'i jedhee mucaa sanillee dhiyeechuu nan danda'a mataa kootirraa gadi na bu'i waa'ee kiyya singalchu natti sin dubbatini wanta ati natti dubbattuuf tokko hin qabdu odoo hunduu eeyyuu situ jalatti gadi na qabaa jedhee ishee erga akkas ta'e maaliif amma kana oofus si deemsisee maaliif karaa kana hunda deemuu si barbaachise erga jireenya hin jiraanne erga mootii boruuf hin jiraanne maaliif karaa kana hunda deemte jedheen obboleechicha jechuudha akkuma obboleessatti yaamaaniini eegalee hinuma dadhabame dhugaa rabbi maaliif inni lakkaa biyyattis dubartii biraa wajjin jiraata lakkaan hin beekuma waan akkanaa eegalee ishee Saudii deemte lakkaa yoo naga'u Saudii jirti kazaan nan argadhe tiktokii isaa walii barreessan argadheen fooloon gaafadhe intalattee fooloo naa deebiste akkam akka wanti kun hin jedheen indee ati jaalallee isaati miti jaalallee tooti naan jedhe minaamin ettee waan akkas akkasii na taasifte intalattii gabaabsee naasaa maaliif dheeressee waa sawwaa nan hin barbaannefi kazaan ishee jedheenuman itti naase intalattiitti inni jaalallee kooti naan hin jenne barii haadha manaati naan hin jenne jaalalleedha naan jedhee akkasiin jedhee akkas naan jedhe ani waan qabatamaa tokko tanaase intalattiitti gaafan itti haasa'u in kakattee ani lammatatti naasa'u waan akkas akkasii tettee ishi rakkoon qabu jedhee numan dhiiseen maaliif ani immoo ba'aa namatti ta'uu hin barbaadani jireenya koo keessatti ba'aa namatti ta'ullee hin barbaadu dhugaa rabbii maaliif namni fayyaa qabu tokko ba'aa namatti ta'uun hin ulfaatara. Ishee jedhee manaan itti haasee akkuma sagalee isiniif banuu nan danda'a sa'aatuma ammaa kana kakatte amma kakattee dhattee achi deebitee isaanii itti kakadhee tamasiiseen dhufee yoo nanani sitti haasa'e oo sitti haasa'e galaanan dhaqee ishiitti hima galaanan immoo obboleessa isaatila dhaqee ishiitti haasaa waan ta'e jennaan zimminni haasofnaa naafsi zimminni haasofnaa jettiin. Ishii jedhamee hin dhiifamee akkasuma ta'eetuma
hin gorsanii gorsa isaanii hin fudhatu. Ani silaa biloogii ala hin jira ittaan hima ijoollee kanatti hin gorsanii sunis ittaasaa kunis ittaasaa namoonni gurguddaallee inni warrumti as keessa jiru gurguddaa warri naannawa keenya ittaasaan nan tuffadhaa bar jedha isaan bee nan tuffadhaan sababan isaan tuffadhuuf ammalsii kennuu fi didaa bar jedha har'a kaa ofirra taa'uu dhufe waan ta'e jennaan. Siigalee oduma akkas jedhanuu har'a ji'a meeqaa? Ji'a 8 oo baay'ate ji'a 8 yoo xinnaate ji'a 8dha malee siigalee tokkummaa kazaaniif jedhameet manneen hin dhiifame naagalu jira suuraa isaas eenyu fiduufan hin deemaa jira isa hidhaatti jiru itti hubata ishi jedhamee hin dhiifame hin dadhabanii ijoolleen kun irreen akka carraa ta'ee hojii biraa hin qayyaratanii amma bilookii alaana baasu dhufee waan jechoota garagaraa jechuu dhufee namii dhufee bakka isa duraanii ani dhugaa dubbachuu fi ijoollee kanarratti hin dugda godhadhee ijoollee kanaan dhaabbadhe yoo hin jedhe wanti duubatti na deebisullee hin jiru dhugaadha. Baay'eetti jechuudha baay'eetti na deeggaranii baay'eetti na gargaaranii baay'eetti akkana haamileen kontuu qabnillee haamilee dhugaa viidiyoo adda addaatillee baasanii natti ergaa turanii siigalee viidiyoo adda addaa baasanii natti erganii kanarraa baradhu sanarraa baradhu bakka sammuun kiyya akkan jeeqamneesi anaan na sossobaa turan eegale na sossobanii immoo daandii kanarraan isaanii kan naga'e dhugaa isaanitti hirkadhee naga'e jechuudha haa galatoomanii nan galateeffadha birallee borullee nan galateeffadha nama galataati isaanii anaaf jechuudha ishii jedhamee gaaf kaanitti itti bilookii alaana baasee mukkutuu dhufee ani jaaladhee ani fuudhee innaa fuudhi kaani maaliin godhare fuudhoo fuute maarree amman torbii tokkoon booda fuudhaa sargii koosii yaamaa maatirii shuuyii ati neerumtuu maaliif teessaa maaloodhaa bakka jechoota addaa yaani jechoota fokkata baay'eetu jira maaliif ani intala dubartii harkatti guddatte osoo hin taane haa ta'u haati koo dubartii iyyuu haa taatu malee dhugaa nama hirree jabduu harkatti hin guddadde dhugaa waaqa haadha baatee shimalaan loltu harkatti hin guddadde naafaa jiraattu haati koo har'allee dhugaa waaqa nama obboleessi dugdatti baatee maaliif sodaadhuma nama tokkooyyuu hin qabu maaliif yoo taasoftu tokko of taatee haasoftu malee namni akka saasa'e siin jetteeti miti maaliif namni yoo si gorsee yoo akkana haasa'e siin jette isa namni gorse san inni raaffatta gorsa namaati waan ta'e jennaan garuu gaafa ofumaa keetii haasoftu tokko sirriitti sitti mi'a haasa'uunuu jechuudha. Okay, nan dhiise kaa jechootuma isaa sammuluu nan dhiise gadduma akkamisa galgala mootii torbiidhaan duratti jechuudha. Nan dawwaleef amma ji'a 8 kana kaa walumaan haasofnu zimbiluu naan mugguta malee garaa waliin beeknudha. Achumaan kamisa madeen gaddaa galgala kanaa ka'eetumaan bakka yaanni addaa naa dhufeetumaan ka'ee nan dawwaleef immoo tokko natti hin kaasu immoo tokko qayyaradheen dawwaleef azaan dawwaleef anoo si yaadee akkam jedhee bakka fakkeesseetumaan itti haase bakka maaliif nama jaalladha isumatti bilbiltee gaa isa keessa waan hunda san keessa sirraa kaasee baraarameera kaan amma of fayyisee of hogganee of fayyisee waan ta'e jennaan Nutti godhee immoo lamaan qabaa tokkoon bilbileef akkas deettaasee qoosuu dhufee hin qoosee hin lolee ofirra dhaabbatee bakka jira mitiiree haasaa bacancaraa irra dhaabbatee naasa haasaa tokko ani immoo maaliif karaa adeemsi koo karaa fuulduraatti waan si ta'uu beekaa na beekaa hundee na sirriitti malee si ta'uu beekaa bataami naati immoo kanaa itti battu eega si didee amma eega si dideetti yaa Kazaan ani iska fakkeessee gudiin dhufe gaama. Fakkeessee taasee bakka silaa gargar bahuun kan keenya noolle ilmoo dhuma tokko godhanii maaliif hoo gargar baaniin jedhee haaloo na bahuufi jedhe ani maalan haaloo si baha wanti haaloo si bahu tokko hin jiru hin beekta amma si kabajullee namman si jaalladhullee hin beekta miti hin jedhe naan jedhe kottu kan jedhee rabbuma tarka kiyya si buusuuf si oofaa jiraan jedheen kaa garaa kotte. Azaan ababbalee eessatti waamte kottu eddeenatti kottu jette eessa dhufuudha eessa dhufa oyi laattan deemaa jira
Ayyee ishii deem. Ayyee deem. ishii jedhee aduu kamisaa galgala rabbi mee namni tokko jecha nama miidhaa kamisuma galgalaayyuu jechuudha dhukkeetuma kana gadi narraa kaasaa buleenis ishiin jedhe nan liqimse qaba kaayyoon qaba karooran qaba waan ta'e jennaan nan liqimse gadi nan nyaadhe Jana. jechoota isaa san hundaa Madaakee keessatti dhoffattee sani si gane hunda dhofsitee ati nafsiyyaa kee keessatti karoorfattee jira jiraan tamari mucaa jaallattee jira jiraan jirtu ofirkaa galfachuuf mitiire. Abadan wanti jaalalli jedhame hin jiru haaloo dhuma inni naan jedhe san bawachuuf ammalee igale kazaan akkasuma ta'ee jimaata nan dawwalaa hin jedhe. Yoomsatte gaa isa duraan si dhiise innamma isa duraan si dhiise amma harka sitti kennate. Maa yaani ilmoodhuma tokko barbaada malee inni natu diqaalaa abbaa argee baatamoo. Ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha. Siigalee jaalalaaf osoo hin taane ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha wanti isaa. Wanti siigalee. Sakana gurbichi gaayis. Azaan ishii jedhee numani jimaata yoo nan bilbilaaf jedhe natti naqqaa namni kun hin jedhe nan dhiise. Qidaamillee bilbilee fi dhugaa rabbii. Kazaan aduu sanbataa saa tokkotti akka biyya kanaatti saa tokkotti akka Itoophiyaatti saa jaatti jechuudha nan bilbilee fi akkamii sinii gaara miti sida madaamin tasaafarte siin jedheera hin dhuftuu hin jedheen mana madaamitti dhaan inni dhufaa jiru amma. Manuma madaamitti waamaa jirtaati? Eeywa. Ishii boo? Kazaan ishii jedhee yookaan hin boruunii dhufuu dandeessii yookaan immoo iftaan dhufuu dandeessii dhuftaa jennaan bakka nan dhufaa taaskiin barbaaddataa jira naan jedhe yaa waaqa galataan ka'e galfadhe kaa nan dutaale kaa lamu nan fiige kaa gibbii keessa ga'e. Jechuun mee asirratti waa si gaafa mana madaamitti akkamittiin waamta jedhee sin gaafanne mana madaamii nan sodaadha siin hin jenne ati immoo madaamii kana hin sodaanne ati dhugaadhuma mana madaamitti waamaa jirta moo bakka biraatti immoo waamaa jirta? Yeroo ayyaanaa amma ijoolleen yeroo ayyaanaa hin dhufanii hin taphatanii hin nyaatanii hin dhuganii hin galan ani halagaadhaan jedhu nama kamiyyuu amma inni naaf abbaa manaati miti halagaadhaan jedhu eessuma kiyyaan beekti madaamiin kan koo isa sanaa jechuudha eessuma kootiin jedheen. Madaamiin kee gaafa si bira dhufan loltu hin horiitu jechuudha. Laa kana namni kamiyyuu ragaa bahuu danda'a. Kazaan itti fufayyee. Fuuldura mana kanaa kaameeratu jira. Gadi bahee raawwadee dhumanii dhufe kaan maqaa shararee sa'a sagalitti dhufe achirraan naanna'ii kottu jennaan achirraan sa'aatii meeqatti kottu sa'aatii meeqatti kottu jettee irratti madaamiin hin jirtu jettee immoo akkanumaan kottu rakkoo hin qabu jettee irra deebii bakka sana bee akkatti waan isa irra deebii madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu kaaftee bakka ishiin deemte tokko hin jiru mana jirti ishiin eessa dhatte mana ofii dhiiste. Kuma qabdii garuu madaamiin waan kana. Amma inni as ga'uttan ooman itti mere. Nasobuu danda'a waan ta'eef. Madaamiin mana jirtu gaafati madaamiin mana jirtu jettu sii dhufuuf sii walii gal. Waliigalee keessa jira malee amma as ga'uttu muddame malee. Akkam jettee kan inni kanatti kottu jette beerra deebii akkam jettee kottu jennaan dhufu muddame qoy jechuun maal godhi jette kottu maal godhi jette. Irra deebii haa ta'uu danda'u. No rakkoon qabu. Rakkoon qabu itti fufate. Inni dhufee kaakalaas inni waan dhufeefis abbaa beeka. Inni dhufee sa'a sagalitti dhufee sa'a sagalitti gaduman bahee dhugaa waaqaa gaduman bahee makiinaa keessaa bu'ee makiinaan hin deeme bakka anana babbalee ol gadiin jedheeni hin galee gaafa galu. Naafaa jiraattu madaamiin koo dhugaa waaqa. Inni dhufte kaa madaamiin koo inni dhuftee inni dhaabbatte kaa balbalaan indee madaamiin hin jirtu hin jennee jedhe hayi reefuma dhuguun didduun hin argine yoo akkamitti dhufteen jedhe kaanis fakkeesse. Agarta tokkummaa neetworkii si qabeera mukaan kooti neetworkii. Gara kallattii isa sanaatiin hin dhagaa'e.
እና ጋማ tokkommas neetworkii si dhaabeera. Amma sirraa hin jira? Ya sirraa hin jira amma gallakkiseera mitiire gallakkiseera. Aywa. Al tokko bishaanan fudda. Allahumma salli ala itti huf inna abin wannati jette keessattan tokko si yaadachiisa ilmooruma tokko kottu narraa argadhu wal dhiisuun keenya kanaan gaarii miti ilmuma tokko sirraa fedha akkas jettee ofitti waamte waan sana kaasi namni illee dhaga'u rakkoo hin qabu ilmuma tokko fedha akkasiin addan baanu waan jedhamu san. Dhugaadha dhugaa waaqa akkasuman jedheeni ani maaliif sagaleelleen hin jira. Nan jedheeni maaliif ilmoo mitiiti namni kun caafuma isaa ga'u nu baay'ee si dabbara beektaa namni akkamitti gochoota fi jechoota addaa asirratti mudatee akkam akka sammuun isaa yaadee ani hin beeku dhugaa waaqaa dubbachuufi sigalee Ishi. hin dhufe qaama isaa sagal guute silaati Si ulfeessuu dhufa gaammoo utuu dubbannu dhiifamanaa godhi si ulfeessuu dhufe malee wanta akkasi ka walii galteen jechuun ulfaa'idhumaa dhufe kaa sorry lawu jechuun ifuman godhe dhiifamanaa godhi bakka suuraan mul'atu kanaan fooloo godhaa namni sun akkaawuntii sanaan viidiyoo ba'uuf deema waan ta'eef akkaawunticha yeroodhaaf kennee kan isaatiin ba'uu waan sodaateef bakka suuraan jiru sana fooloo godhaa gaayis. Okay banadhuutti fufi jechuun walii galteedha waan ta'eef hin sodaatin abshir. In kolfati qabee sorry. Okay itti fufi eenyu godhi. Viidiyoo banadhu namni mana fooloo godhe mana fooloo godhaa hin dagatinaa mana fooloo gochuu. Ayyee itti fufi banadhuuti. Azaani nufe kasaa sagalitti as ga'e abbaan alangaa. Sagal sa'aatii kamitti? Sagal jechuun akka jechuun sagal isa kam? Sa'aatii ammatti deemaa jirru kana jechuudha. Ishi. Azaani nufee taas karraa hin bu'ee taas kinin buusee mana ol seenee hin taa'ee madaamiin koo hin dhuftee ulee qabattee dhuftee. Koi gaafa taaskii buusu eessa naqasiin hin jenne gaafa taaskii keessaa buu taaskii sana baangaalii moo Oromootu fide waan sitti dubbate hin qabu maal jettee? Maallatti dubbata ree silaa waliigaltee dhuma wanta dubbate sin qabu. Ishi. Azaan nu isaa dhufe akkana taa'u madaamii xiyya ulee gindii tokko baattee dhufte dhugaa rabbii dhageessitti argisiisuun hin danda'amu kasana. Maaliif madaamii maaliif ulee fudhattee dhuftire eessatti mool galchite manuma arabaa keessa moo kifilii biraa wayiti moo? Kichinii bakka sallaaja wanta adda addaa istoorii wayitu jira laa. Okay. Azaan hin dhuftee lola kaaste kaa hin beekti itti meera kaa isaa dhufee taaskirraa bu'e akkas yaamee jira jedheen itti mee eessa naan jette kaalamu dhugaa rabbi eessa naan jette kunoo as jira dhaqeen ol galchaa si medate amma naan isii yaamutti hin dubbatin hin jedheen ishii jettee hin dhufte kaalamu dhugaa rabbi isaa ol galuu dhufte lamuun qiyaamaa gadi buuste lolte maal jedhaa arti naan jedhe maa gaafa dhugaa waan hin jedhaa arti waan ishii lola artaan hin beeku hin jedhee. Sigale. Hin lolteeni lafa rukuttee achittee as jettee kana jettee san jettee gaafa qalamu. Sigale. Kazaan bakka sa'aatiin ajjaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe. Viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaal amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana. Nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaaf hin deemtu sittan iyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema naabii eenyurraa buutudha. Nan deema minaamin viidiyoo sasiifan ergaa yoo waadaa agarta ofumaa keetii ilaalta akkattan balbala irra taa'ee eegaa jiru. Okay zabanyaa ta'eetuman eegee sa'aatiin hin deemee. Angidii sa'aatiin gaafa deemuu. Jaarsi madaamii kan kootii hir'ate. Akka ni gadi balbala irra teessee eeggatte. Dhugaa. Ilaa yoo akkatti quba koo na tutte hin jedhee yoo akkatti quba keetiin na tutte
ashaaraa keetitti asirratti mul'ata waan ta'e jennaa siisisuun an danda'a quba keetiin nan tuttu achuma teessan jedheen. Isa akka leecha waan barii wayii viidiyoo diimaa wayii viidiyoo waraabesiin argine. Waraabdina ergitee namni Itoophiyaadha jennaan anis Facebook irra waan hangan lakkite namni komee hedduun irratti kaafnaan viidiyoo waraabennaan deemtee viidiyoo waraabde maaliif afata lafaa sanatiyyi afata Itoophiyaa fakkaatee nama burjaajessee ture sana milkaneeffachuuf immoo viidiyoo waraabee erginsiin jedhee ati waraabde ergite ammallee yoo danda'ame bakkicha nu agarsiiftaatti fufi. Gazaan yoo na tuutteen jedheen akkatti quba keetiin na tuutte ashaaratu sirratti mul'ata siisuu nan danda'a naas hin tuqine anaasaa umaafas yaame malee waa biraatiif miti. Inaasoftaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa keessumatti baaftee galtaa yoo dhugaan qabaanne immoo galmaan hin jiruun jedheen dhugaa waaqa maaliif shamarran tokko hin jirtan kosii dhugaa waaqayyo maaliif haasa'uun isin ulfaata. Booddee isin itti maa tokkoon keessan gadansin fuudhaani. Itti fufi. Bal'oorratti eeggatte gaa nattu kin jette. Dhugaa maaliif natu beekaa. Bakkan ka'ee bakka kana ka'ee anatu beeka. Anaa fi ijoollee naannaa kootitu beeka yaani. Eegalee. Kazaan akkasuma jedhamee sa'aatiin gaafa deemu hin hidhame irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin hinnan hidhee madaamin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waasi gaafa hidha kanarratti sillolu akkamitti dhuu dandeesse? Fakkeenyaaf odeeffannoo akka hin qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan wanti sun akkamii barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo binaamni barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhanii odeeffannoo akka dhageettan sitti himaa maani wanti kun akkamitti ta'uu danda'e yeroo kan qopheessite. Barbareedhanis salaamata hin jenneeni jalqaba isaatiitti wanta barbareedhanis salaamata jedheen hin qabu. Barbareen bakkuma salaamata jedheen qaba. Kazaan Hini lamu annan ide madaamin xiyya hinas faraarraateen sodaachiste. Jechuun tarkaanfuma jalqabaanii tanii isuma normaalii jiru. Laa isuma normaalii yeroo miti erga dubbiin baxabaxamee ani olaasee gadaasee malee isuma normaalii yeroo miti. Jechuun barbaree minaaminiin hin jiru gaama wal loltanii hidhuutti deebitan. Nani ide madami tiyan hidhaadhumaan bulchan jedheen. Hidhichisi namaaf agalu hidhichisi isa kana miti hidhaachi akkas miti kunoo hidhichisa kana miti. Hidhichisuma kana laa nani hidhaadhuma sa'aatiin deebitama sa'a tokko wayi ta'eera halkan keessaa sa'a tokko wayi ta'eera. Kazaan hidhaadhumaan bulcha malee wanta keessi halkanii darbe. Nani dhaan jedheeni hin hidhamee mucaan jaartii. Gaafa sibiitanu nani dhaan rabbashine isin rabbashine jechuun humnaan. Yaa wanta humnaanis nu rabbashe tokko hin jiru sababni isaa harka keenya keessa jira kaa wanta baay'eetu fuuldura isaa jira wanti ittiin as faraarraamuusi waa baay'eetu jira bakkatti akkana jedhu hin qabu ka harka keenya jira waan ta'e jennaan. Fuuldura isaa guraadee bilaabni fuuldura isaa guraadee bilaabni jira rasagalee beekaaleen. Ayiwa maal nyaachisi jedhe. Naajjeesi jedhe dhugaa waaqa naajjeesi jennaan abadan hin jedheen maala mana namaa keessatti si ajjeesu hin jedheen wanta ani si ajjeesus hin qabu jedhee hin hidhame nan hidhe maali har'a yoo lalaalturreen korree dubartii fakkaachuu dandeechi laa abadan harka dubartii fakkaachuu dandeessi garuu akkasii miti. Kazaan hin hidhamee silkiin irraa fuudhamee. Silkii kunan fudhee baatarnii nan bansiisee baatarnii irraa nan dallachiisee ilma jaartii waati gaafataa deemaa paatarnii rukuttee bansiifte moo biruma dhaabattee hiiteeruma qofa baniyette. Hidheerumaan silkii kiisii keessaa fuudhee baatarnii natti min jedheeni hin himee gaafa himu nan banee irraa hin dallate irraa dallateen. Silkii kiyya fudhadhee lafumaan godhadhe silkii kuu lafa nan godhadhe kiyyadheen akkasumaadha. Lamuu barbareetu qophaa'ee jira barbaree fashafoo bishaan ho'atu jira. Haabo. Maali kaa'innu kana caala na gubee sallee taa dhaga'amu sirriitti gubaan namaa. Odeeffannoo kana qoy mee sirriitti waan si gaafa. Barbaree fi ashaboon akka humna dhabsiisu akka jechuun
odeeffannoo kana dura qabda moo akkamitti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a nama kana adochuu danda'a itti yaadde waan kana. Jechuun ani ofumaa kiyyaaf yaade waan hundaa gaafan godhu namaan mari'adde yookaan namaan haasa'e osoo hin taane ofumaa kiyyaaf mari'adde waan an godhu tokko keessatti nan mari'adda maaliif jireenyaan kalee jiraaddes ofumaa kiyyaaf mari'addee tanani malee namaan mari'addeeti miti kan kaleessas jiraadde sii galee. Eeshi. Kazaan ittiin naqee Iju amma iju matti deebitee barbaree fashaboo baxabbaxee iju matti deebifte. Maaliif silaa bariin dhufu silaa yaada kana lugamuu kiyya keessaa nan jirudha dhugaadha. Kirirooksii dhugii jedhe hin beeka kaawwatti mana madaamii keessa waan adda addaa waan jiru of ajjeesi jedhe. Of ajjeesi reeffi kee fe'amee biyyaa galu haatiif abbaan keetu si awwaallachuu danda'a waan ta'e jennaan jedhee wanta adda addaa san kamisa galgala naan jedhe akkama gubaa kanaan baachuun qaba jedhe malee gubaa kana baachuun qaban jedhe dhugaa waaqayyooti itti naqee numa abidda nan qabsiisadhe kasii tanan maqaa dhiiraa nyaattu. Ibidda barbaree fuulatti itti gootee ibidda jalatti qabsiifte. Dhugaa wanti nama kolfisiisu hin jiru dhugaa waaqa kanarratti maaliif osoo nanarra du'ee osoo nanarra waa tokko ta'ee osoo nanarra miidhamee kan boo'u haadha kooti firoottan kooti obbolaa kooti. Namni kun arra boru edee guyyaa lama boodatti na irraanfatan. Haati koo immoo yaa Zalaalam manguddoodha. Manguddoo kanaan immoo mboochi woomsi arga jetti yoomi jagee arga jetti halkanii guyyaan itti bilbilaa teechi maaliif ani kanarraa iyyuu bilisa ta'ee of utubuun kiyya maaliif haaloo kan koosan baachuudhaaf. Sii galee haqa koollee nan gaafadhe nan dhabe mee seeruma haqa kee na gaafattuun arga jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhee furmaata nan dhabe garuu immoo karaa kamiin iyyuu ammas ta'e boruu siftaanis ta'e ani nama haqa koo dhabuu sii miti haqa koos sin dhabu oomiyyuu haqa koo nama dhabuu sii miti haqni koos nama naa deebi'a. Tokkoon ishii jechuudha. Sii galee maaliif inni gubaa kana caale kan na gube dhukkubbii kana caala kan na dhibamsiise. Sii galee. Kanaaf ittiin naqee barbaree fashaboo kana bulbulee ittiin naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee qaamamtee duutuu barbaadde. Kunoo ibiddichi akkas miti kana miti ibiddichi. Ayiwa ammaa bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbiin ammaatti gaaf ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee mana itti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e hin fagaanne laa balbaluma irraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kanamiin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf biyyi lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaan gahin biyya lafaa irratti zaaba seensiifte haa itti fuuf. Innuu kana caalaa zaaba na seensise miti hima. Osoo narra du'e eenyutu na beekaan osoon akka ijoollee nama kaanii fooqarraa of gad darbuu dhufaa martii dhuguu jira uffannisuun jira maaloo ta'uutu jira owwaree eegutu jira mataa maraachutu jira waa beekatu jira odoon akkas ta'e eenyutu na beekaar namni dhugaa koo gadi ba'ee naa dubbatu jira hin beekan ka wanti namni naa dubbatu hin jiru oonan ofii kiyyaa taa'ee ofii dubbatadha ofumaa kiyyaan dubbatadha maaltu na ajjeesu du'aaf ajjeechuus na geesse maaltu owwareefu na geesse maaliif odoon dhugaa qabu dhugaa kiyyasa fudhadhee duutu dhufe wanta akkas jedhu hin jiru maaliif anumatu taa'ee dhugaa koo san baatata anumatu taa'ee dubbatata akkuma narra dubbatatu kanatti borus gaafan biyya koo galee anumatu taa'ee dubbata odoo narra du'ee osoo narra lubbuun kan koo baatee odoo akkuma inni jedhee sammuu kuna dogoggorsu biyyaa soorii naa adabe suuraa naa adabe gaa suuraa isin agarsiisan turre tokko naa adabeera tiiktookiin achirraan naa adabee na baase itti fufi suuraa agarsiisuu naa adabee argitaniitu waan ta'eef akka inni itti hidhamee jiru nama biraan hangalche booda isa ibiddaatu naa adabee ayyeetti fufi.
Eeni odoonarraa lubbuu koo balleechi. Osoo narraa wareegi. Osoo narraa akkuma inni jedhu martii san dhuge. Osoo akka jedhu inni akka jedhu kirorooksi san dhuge. Osoo akkuma inni jedhu akkuma nama kaaniititti sammuun koo tuqame. Har'a eenyutu bakka kana taa'ee naa dubbata? Namni naa dubbatu jira? Namni na taasa'u jira? Hin jiru. Hin jiru. Haadha koo bakka kanatti waan akka ta'ee du'e beekti. Hin jiru. Obbolaa kootu akka waan akka ta'ee du'e beekti. Ni beeku namni kamiyyuu. Ani of utubuun kiyya, of dhaabuun kiyya, of ijaaruun kiyya haaloo koo habaachuuf. Kun immoo iyyuuti maaliif mastamaaradha kun. Barbaree waan miidhama namarraan ga'u tokko hin qabu. Wanta yookaan inni jedhu mastamaaraa dubartootati kun. Maaliif dubartoonni keenya birrii boru hojjetatanii fidaniif jecha allayyaatti. Dhiirri tokko deeme koo baanii dhiira biraa jaalachuu danda'ani. Maal eenyutu isaanidha? Namni isaanii jire hin jiru. Abbaan manaa daa'ima 2 3 4 yoo qabaatte dhiirri isa bichaadha. Bahee kan biraatti heerumuu hin danda'u maaltu na dha'u? Namni na dha'u hin jiru.